Akkuma viidiyoo irratti agartan kana haadha taatee ilmoo ofii akkana gochuu jechuun baay'ee takka ulfaatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota obsileettuu jirra jirtu bara jiraatanii bakkuma jirtanitti nageenya raamanna rabbii isin bira haa jiraatan isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya haadha taatee haala kanaan harka isaa hiitee daa'ima horiyyuu akkanatti hin garafanii isaaba horiitiin jechuudha. Isaaba horiitiin akka isin agartan kana gooti jechuudha. Hedduu takka qalbiin na cabe, hedduu takka namatti dhagahama. Maaliif daa'imman waa balleessitee daa'imman dhiisaatiin namni guddaan waa balleessaa jechuudha. Daa'imni kun amma waa hatee suuqa seenee waa balleesse jechuudhaan haala kanaan haala isin agartan kanaanii akkanatti hiitee akkanatti tumte jechuudha. Dhugaan isiniin jira. Maalidha yoo galteen isuuta jettee tumatte, yoo galteen isuuta jettee gorfatte, daa'imti ima waa balleessiti haala kanaan haala suukanneessaa kanaanii akkanatti tumuun isii hedduu takka namatti dhagahama. Dhugaan isiniin jira. Daa'imni kun hin jiraata. Gamoo kootiin ni jiraata jedhee hin yaadu jechuudha. Akkana lafarra goottota miti haadhaa miti haadhumaayyuu haati dhalte takkaa miti haatummaan hin dhalte namnummaa ilmoo hin arganne tokko haala kanaan ilmoon godhu jechuudha. Diinumaayyuu yoo taate daa'ima homaa hin beekne daa'imni kun ijoollee waggaa 7-8 taru daa'ima diqqaadha jechuudha. Akkanatti hiitee haala kanaan tumuunis dhugaan isiniin jira. Hedduun itti dhagahame. Maaliif daa'imni waa balleessite waan inni balleessisan irraa kafalte waan barbaade haa balleessisuu jettee galteen yoo tumattee fi yoo lolatteeni macheem uleen daa'imman hin qajeelchu. Wallaahi yoo rabbii tokkicha namaa qajeelche malee ulee fi tumiitiin lolli uummata akka daa'ima hin qajeelchu. Yoo rabbii namaaf qajeelche malee jechuudha. Akkasuma isiin haala kanaa subhaanallah dhugaan isiniin jira. Maali sabana maalii keessa jira? Akkamitti ilmi namaa akkanatti garaa jabaata? Akkamitti haati ilmoo irratti akkana garaa jabaatti? Dhugaan isiniin jira. Laaluun dadhabe viidiyoo hedduu takka jechuudha. Qalbii kuna cabse. Kana ajaa'ibu immoo akka waan biraa wayii yookaan immoo bineensa ajjeesaa jirtuutitti uummanni guddarraa haga xiqqaa saba ilaalaa jechuudha. Isii daa'ima guddaatti akkasii lafarratti tumtu jechuudha. Dhugaa baay'ee takka insha Allah rabbiin harkisii haa cabsuun jedha. Dhugaan isiniin jira. Hedduu takka na aarsite, hedduu takka natti dhagahame. Akkamitti ilmoo waan beekne daa'ima diqqaa kana haala suukanneessaa kanaanii akkanatti harka isaa lamaa walitti hiitee akka hoolaatitti jechuudha. Akkanatti garafaa deemtiin harka maaltuu fi garaa maaltu sii danda'e akkana isiidhaaf godha. Maal qaba yoo suuta jettee gorfattee, yoo suuta jettee lolteeni jetti maal isiidhaa qaba? Waan barbaades haa balleessu. Daa'imaa miti guddaanuu haa balleessa. Guddaanuu jechuudha. Namnummaan of beeku. Namnummaa wanni kun badiidhaa yoo beeku waa balleessa jechuudha. Ilmi namaa ta'e kan waan balleessine hin jiru. Garuu immoo isiin daa'ima haala kanaan haala suukanneessaa kanaan akkana godhuu isiin inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wallaahi maal akka keessa jiru zamana maalii keessa akka jiru maal akka argaa jiru giraa nama gabba'a. Akkamitti haati ilmoo ofii dhalte takka akkana gooti? Miti ofii dhaloyyuu miti diinumaayyuu osoo ta'e daa'ima diqqaa tokko isa waan beekne sabiyyee wanni fuudhe kun gaarii ta'a badaa ta'a isaa irraan beekne tarii wanni inni fuudhu yookaan maallaquma yookaan onnuma akka karameellaa minamina kanneen suuqa seenee malee wanni inni guddaa balleessu tokko hin jiru jechuudha. Garuu immoo haala kanaan akkana gootee haala kanaan goottota lafarra akka isin agartan kana uleen isii ittiin dhooftu shatteedhaa miti. Uleen isii ittiin dhooftu kuni shattee yookaan waan daa'ima kana hin miinee miti. Ulee isin agartan kanaan dhoofte jechuudha. Maali galtee suuta jettee yoo lolatteen suuta jettee yoo gorfatte daa'imni yoo yeroo takkatti rifachiisan hin deemtu oduu haalaan bira teettee gorfattee lolatteeni haga sirra hin taru jechuudha. Har'a immoo haala kanaan ishee boru maal gooti? Isheen dhuftu oduu daa'imni kun waa miidhame akkaataa isin lafatti tumaa jirtu kanatti oduu qaama humni isiin dhooftuun kun oduu quba takka miidhe oduu qaama isaa irratti waan wayii miidhe oduu lafeen isaa cabe maaltu itti dhagahama garuu isii boodaaf hedduu takka nama gaddisiisa. Wallaahi hedduu takka qalbii nama cabsa. Rabbiin kaasee lo'oo haa beeksisu. Dhugaa ani kan na ajaa'ibee uummata akkanatti dhaabbatee ilaala. Guddarraa haga diqqaa faana deemanii akka waan isiin bineensa wayii qabdee adamsaa jirtuutitti akkanatti ilaaluu isaanii wallaahi hedduu takka na gaddisiisa jechuudha. Maal beekan akkamitti akkanatti ilmi namaa gara jabaataa jira? Maaltu deemaa jira? Maal argaa jirraallee giraa nama gabba'a. Obboleewwan tiyya yoo rabbi nama qajeelche malee tumanii fi miti
lolanii fi illee miti dhugaan isiniin jira daa'immanii yoo rabbi ganama namaaf qajeelche malee akkanatti tumtee akkanatti raasitti baastee haala kanaan tumtee fi miti amma tumtee fi miti qajeelu yookaan inni ganama qajeelchine jechuudha. La'inna garuu daa'ima ofii manatti galfatanii gurfatanii lolanii yoo jedhanii waan balleessitu sanni dhiifti. Dhugaan isiniin jira ni dhiisti jechuudha. Haala kanaan isiin hadha osoo gallakkiste daa'imni kun bararraaqee dibdaa baduu danda'a. Isiin gallakkiste hidhaa kanarraa gallakkiste taanaan bararraaqee baduu danda'a jechuudha. Sammuu daa'imaati. Miti akkanattumoo miti rifachiisa akka badaa yeroo takkatti rifachiisaniinu sammuun isaa hir'ataa deema. Onnee isaanii bira jetti. Har'a daa'imni kun oduu achitti onnee iccitee oduu inni tokko jalaa miidhame. Hagam seenufti isiin boruufi. Subhaanallah wallahi hidduta kana namatti dhagama. Hidduta kana gaddisiise viidiyoo kana agarraan bakka ufuma jibbisiise maaltu akka deemaa jiru. Maal argaa jirra yoo haati ilmoo irratti akkana gootu yoo haati garaa jabaattee ilmoo ofii dhalte akkanatti haala kanaan haala horiitiin jechuudha. Horiiyyuu miti saree nuka abbaan guddise haala badayyoodhaan garaa nama nyaatti ilmoo ofii dhalanii dhiisaati jechuudha. Akkasii rabbii si haa qajeelchu wanti na dhibe uummata akkanatti ilaalu ka isiin wal lolaanii jirtu yookaan ka isiin tumaa jirtu wal hiriyyaa isiitii miti. Daa'ima si ofii dhalte daa'ima haga seeraa kana haala suukanneessaa ta'e namni inuma lolan daa'imman garuu akkanatti raasatti baaftee harka isaa akka horiititti hiitee lafarra gottotaa jechuudha. Lafarra gottotaa harka lama walitti hiitee bakka inni kufee sanitti akkas godhuunis baay'ee takka nama gaddisiisa dhugaan isiniin jedha baay'ee takka jechuudha. Akkamitti namni ilmoo tokko daa'ima haga seeraa tokko daa'ima wanta balleessa kun maaliif hin beekne wanni kun badiidhaa hin beekne. Akkamitti akka haala kanaa isin akkana gootu baay'ee takka nama gaddisiisa. Dhugaan isiniin jedha hedduu takka miira keessa seenee baay'ee takka na dhibee maal bakka abduu deebi'ee maamoo yoo yaadee jedhu baay'ee natti dhagahame jechuudha. Zabana maalii keessa akka jiru maaltu akka deemaa jiru biraa nama gabbaan isiniin jaarumtootaa fi kabajamtoota kiyya. Inshaallah rabbiin isiillee ofaa beeksisu daa'ima kana garuu inni jiraatanatti fakkaanne dhugaan isiniin jedha yoo jiraatallee haadha tana bira jiraatanatti fakkaanne maaliifi sammuu daa'imaati har'a osoo si gallakkiftee bararraa qiqiletti baduu danda'a. Boruu hagam seenufti hadhaaf aarii waan barbaade godhe yoo aartii akka barbaadde goote boruuf itti dhagahama jechuudha. Daa'ima kana oduu qaama isaa tokkorraa waan tokko guyyaa guddolamii oduu akka guddaloo gootee harka ofiitiin jechuudha. Daa'imti maa balleessite yaa balleessu waan barbaade yoo balleesse waan namaallee waan balleesse waan inni balleessisan irraa kafalanii lolanii ni gorsanii yoo rabbiin namaa qajeelti jechuudha. Yookaan immoo haala kanaan akkuma amala isaatitti horatanidha immoo ofii akkuma amala isaatitti horatanii har'a haala kanaan isiin baadatti baaftee waa fuudhee fi waa balleessee fi isiin dogongorteen beektu ilmi namaa kan dogongorre takka illee hin jiru. Diqqaa kana dhiisii guddaan dogongoraatuma oola. Diqqaa kana dhiisii guddaan waa fuudhaatuma oola. Kan wanti kun haraama balaalaa adda beekuu jechuudha. Daa'imni har'a haga seeraa kun kawaata akka hin beekne isiin haala kanaan waan namaa balleesseedhaaf akkana gootu isii dhiisiiti. Isii ofii dhaltee miti warrummaan suuqaa sun dhiisuu fi danda'a. Tarii isaanuu akkanatti godhanii akkanatti hin qaxxaane warrummaan waa jalaa fuudhe sun akkana hin goone isiin haala kanaan akkana ilmoo ofii godhu baay'ee takka ulfaataa baay'ee takka namatti dhagahama. Rabbiin